Tolee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa burqaa bokkuu entertainmentiidhaan isiniif dhiyaatudha. Egaa maarree sagantaan keenya torbeedhaan keessummaa jajjabaa isiniif dhiyeessaa tureera. Arras keessummaa jabaa tokko qabannee dhiyaanne amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. YouTube keenya burqaa bokkuu immoo like, share, subscribe gochuudhaan nu hordofaa turtii gaarii. Tolee kabajamoo mee kallattumaan hordoftoota keenya wajjin wal bara. Maqaan kiyya Profeesar Hundaanee Addunyaan jedhama. Biyyuma kanatti dhaladhee biyyuma kanatti guddadhee biyyuma kana jiraadha. Akkas. Tolee. Egaan biyyuma kanatti dhaladhee waan si ajaa'ibu haadhuma tiyya na dee haadhuma tiyyatu na dee abbaa kiyya na dhalche immoo abbuma kiyya na dhalchan abbaa kiyya na dhalche abbaa kiyya immoo akaakayyuu kiyya dhalche asuma deebi'ee akaakayyuu kiyya dhalche akaakayyuu kiyya dhalche akaakayyuu kiyya immoo abbaa isaatu dhalche laa wal dhalchaa warri keenya kun wal dhalchan. Waldalchan. Dinqiidha. Baay'ee nama ajaa'iba akkaataa nuti itti ibsite. Gaafii kiyyaa isa biraattiin darbaa. Mee sadarkaan barnootaa keessan akkamii? Akkasumas immoo amma maal hojjechaa jirtu? Sadarkaan barnootaa kiyyaa dhugaa barnoota akkamitti akkam baradhe anaa fi maatii kiyyaa fi isatu beekaa. Maatii kiyyaa isatu beekaa. Ani UKG jalqabeetan LKG tan xumure. LKG tan xumure. Hunda nan xumure. LKG nan xumure. LKG tan jalqabee LKG tan xumure. Kana yoommoo distaansiidhaan baradheetan amma Yuunivarsiitii Ameerikaatti kilabii Maanchister keessatti baradhe. Amma moo? Namni baay'een akkamitti sadarkaa kana ga'e jedhee halkanii guyyaa waan baay'ee naan jechaa ture. Sadarkaa barnoota kanarraan jira. Baay'ee nama ajaa'iba. Maal immoo hojjettu amma? Amma hojiin kiyya hojii akkuman reefu sin jedhe hojii in tuffadhu halkanii guyyaan hojjedha. Yoo rafus nan hojjedha. Yeruma rafu nan hojjedha. Bakkuma ciisu tan hojjedha. Maaliif namni keenya rafuun qabu hojjechuu qaba. Yoo rafus hojjechuu qaba. Malee yoo rafus yoo hojjeti addunyaan kun akkanumatti nama laalti. Si galee kanaaf ani halkanii guyyaa hojjedheetan jijjiirama kanarra ga'ee jijjiiramni amma irra jiru kuni jijjiirama baay'ee gaariidha. Yoo raftan maal hojjettu Profeesar? Wanni hojjetan meeqatu jira? Baay'eetu jira bara. Yoo rafan waan meeqatu jira wanni hojjetamu. Wanni maatii wajjin hojjetamu jira. Wanni immoo addatti hojjetamu jira. Fakkeenya amma halkan yoo bineensi dhufes gadan ba'a. Akka namaa sani hirribni naan deemu gadan ba'a. Kun hojii? Hojiidha kun. Nama beeku irratti hojiidha. Kanaaf hojiin tuffadhu waanuma argin hojjedha waanuma argadheen hojjedha. Tolee guddaa galatoomaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan abdiin qaba. Sagantaan keenya ammas itti fufa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Tolee gaaffii har'a isin barbaanneef uummanni keenya gaaffii baay'ee nuuf kaasaa turanii. Innaa gaaffii keenyan isin gaafadhaa. Gaaffiin keenya mee qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee fakkeenyaaf simmintoon dabaleera, zayitni dabaleera, sukkaarri dabaleera. Wanti dabaliin hin jiru. Mee isin kanarratti maal jiru? Gabaabumatti waa'ee jireenyaa qaala'insa jireenyaa kana wanni isin jechuu barbaadu waa'ee simmintootiin wal qabatee namni mana akkan ijaarre gochuudhaaf koree tokko dhaabnee socho'aa jira. Akka manni ijaarame.
Yoo ijaaranis immoo dhoqqeedhaan. Dhoqqeedhaan mukaan ijaaranii walirratti ol ijaaranii keessa jiraachuu hin danda'an. Asii ol ijaaranii simintoo itti hin goone dhoqqeedhaan bareechanii akka hojjetaniif koree tokko dhaabnee socho'aa jira. Kuni waan baay'ee nama yaachisu miti. Waan dabaleerraa waa buufatta la. Waan dabaleerraa waa buufatta. Dabaluu waan bareedaadha. Gaafa dabaluu bu'aa hin argama. Amma simintoon dabaluun bu'aa qaba. Deebi'ee yeroo tokko nan yaadadha biyya Chaayinaa moo Hindii natti fakkaate biyya Hindiitti achi deddeebi'aan ture. Asii miila nan deeme achitti waan meeqa hojjedhaan. Miila gaafan argadhe saayikilii namarraa fuudhetan nan oofa. Biyya Hindii. Nan deema achitti hojii akkasii nan hojjedhe. Yeroo sana achitti maalan argee muuxannoo gaggaarii wanna jedhamutu jira. Muuxannoo gaarii kanarratti amma namni gaafa mana ijaaru simintoodhaan godhuun qabu. Maaliin dire? Dhoqqeedhaan ijaaruu qaba amma namni mana biraandi ta'ee isaa dhoqqeedhaan ijaaree keessa galuu qaba. Dhoqqeedhaan mukaan ijaaruu qaba malee yeroo simintoon hin jirre kanatti gaafii akkasiin kaasinaa jedhiin itti naa himati. Bulukkeetti dhoqqee baasaa mukaan mana ijaaradhaa jiraadhaa jechuun hin ulfaatu? Bu'aa tokko hin ulfaatu. Isi warri miidiyaa kun maa afaanitti nama qabdanii dubbii. Anuu nan gargaara mataa kiyyaa dhaqee tan gargaaree ijaara barbaachisaa taanaan. Hojii waan hundumayyuu nan hojjedhan jettaniitu anatu dagate malee kan biraas jira kaa. Kan zayitiif sukkaaraa kan na'u maal jiru? Kan zayitiidhaa gabaabumatti kan zayitii talbaa nuugii kana sararaan facaasuu qabanii talbaa nuugii walkeech akkana godhanii yoo facaasani gaarii ta'a. Akkuma boqqolloof qamadii jechuudha. Akkuma boqqolloof qamadii sanitti walkeech yoo facaasan oomisha kana immoo akkaataa itti teknooloojiitti gara teknooloojiitti jijjiiranii zayitii baasuu akkamiin danda'uu qaba. Namni keenya kan jedhu koree tokko ijaarree socho'aa jirra. Kanas hin hojjettu jechuudha. Hin hojjenna. Waan hin hojjennu jiru lafa kanarratti. Sukkaara oo fayyadamuu dhiisnaa? Sukkaara amma gaafii xixiqqaa akkanaa kana namni akkamitti kaasa? Sukkaara ashaboo soogidda ashaboo maaliif fayyadamu? Bunuma miti yoonni dhugamu sukkaaraan haafu buna dhiisaa jedhiin ittiin buna haa dhiisu namni. Gaafii xixiqqaa akkanaa kana akkamitti kaasan isaan? Guddaa galatoomaa. Egaa akkasiin jettan kanatti illee jiraachuu waan ulfaatu natti fakkaata. Keessattuu uummatni magaalaa kanaan dhoqqeedhaan hojjettee baasaa mana ijaaraa mukaan ijaaraa jechuun hin ulfaatu. Nan gargaara ani dhaqeetoo nan gargaara. Yoo isaan kan dadhaban ta'e ani nan gargaara. Isaan kan nama keenya gargaara eenyuun gargaara. Dhoqqeedhaan mukaan ijaaruu qaba malee yeroo simintoon hin jirre kanatti gaafii akkasiin kaasinaa jedhiin itti naa himati. Gaafii akkanaa kaasuu hin qabu namni. Tolee gaafiin keenya sagantaan keenyaarraaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Egaa isinis akka itti bohaartan hordoftoonni keenyas akka isaan itti bohaaran abdiin qaba. Mee xumurreerraa gaafii keenya garuu dhaamsisiin hordoftoota keenyaaf qabdan yoo jiraate dhaammadha. Ani dhaamsi yoo jiraate warra gammaatti na hordofaa turtan kun yoon balleeche dhiifama naa godhaa. Dhugaa dhiifama naa godhaa. Ani uummanni kun nama rara uummanni kun yoon balleeche dhiifama naa godhaa isin hundumti keechanuu dhiisi uummata miskiina kana. Bisa.
gaafa dubbadhu nan aara. Gaafa dubbadhu nan aara. Kanaaf gomballeecha boo'u dhiifama naa godhaa siin jedhe. Oh, Profeesar garaan keessan timaatimiidha? Timaatimii eega timaatimii nyaadhaan timaatimii mana nyaadhu. Enggak, tole dhiisa. Dhiifama naa godhaa itti naa mana fincaanii jira. Injira garuu ta'a. Injira ta'a intu murra. Mana fincaanii jira. Xumurree deemtu ta'a. Intu murra. Tole hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Sagantaa keenyatti akkasiin bohaartan abdiin qabaa. Egaa akkuma agartan Profeesar ammoo baay'ee nama gara laafessadha. Bu'aa timaatimii namaaf kennu asumarraa barattaniitu jedheen abdadha. Torbee sagantaa biraatiin keessummaa jabaa qabannee amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha yuutuubii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.